Hordoftoota keenya jirra jirtuu ani gurmeessaadha. Ammas walitti deebineerraa sagantaa keenya har'aatiin bilbila keenya baatirii amma fixee nu rakkiseef baatirii keenya akka hin dafee hin dhumne maloota garaagaraa 10 ittiin fayyadamnee baatirii keenya yeroo dheeraadhaaf yookiin immoo sa'aatii barbaachiseef tursiisuu dandeenyu waliin ilaallaa nu hordofaa isiniin jennaa. Inni jalqabaa wayita neetworkii bilbila keenyaatti fayyadamuu hin barbaanne keessatti namootaaf bilbiluudhaaf fedhii hin qabne keessatti bilbila keenya yoo danda'ame airplane mode irra kaa'uun barbaachisaadha. Sunillee baatiriin keenya siiginaala neetworkii isaadha akka qusatu taasisaa jechuudha. Bilbila keenya airplane mode irra kaa'uudhaaf dandeessu jechuudha. Akkasitti airplane mode irra yoo keessan siiginaaloota neetworkii dhufaniif seenan sana chaarjii baatirii fixa waan ta'eef haala kanaan baatirii seef gochuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan lammaffaa irratti chaarjii baatirii keenya qusachuudhaaf kan nu gargaaru Bluetoothii, Wi-Fi, GPS locationii warreen kun baatirii keenya baay'ee fayyadamu waan ta'eef warroota kanallee jara kana oof gochuun illee baay'ee barbaachisaadha. Mee bakka inni jiru waliin ilaallaa. Asirraa fakkeenyaaf Bluetooth kan jedhu asirra ni jira. Asirraa oonii ta'ee yoo jiraate kanallee oof gochuun barbaachisaadha. Akkasuma location illee ni barbaaddu. Location kan jedhu kun jira. Asirratti kilik gootu. Asirraa bakka kanarratti kilik gochuun oof gootu jechuudha. Kunillee baatiriin kan keenya akka inni seef ta'u taasisaa jechuudha. Itti aansuudhaan inni sadaffaan moosaajii yookiin appilikeeshinii nuti kallattiidhaan fayyadamnu soofteerota baakgiraawundiidhaan yookiin immoo dugda duuba irraan baatirii keenyatti fayyadamantu jiru. Warroota kanallee limited yookiin immoo restrict gochuun barbaachisaadha waan ta'eef akkaataa itti soofteerii kana moosaajota kana ilaallee restrict gootu waliin ilaalla. Dursa as keessa dhuftaniitii gubbaa kanarraa mallattoo seetingii kan asirratti tuqxu. San booddee gara gubbaatti ol deemtanii baatirii kan jedhu ni jira. Baatirii isa jedhu irratti yeroo tokko ni cuquaastu jechuudha. Baatirii kan jedhu ni jira. Asirratti kilik gootu. Itti aansuudhaan baatirii usage kan jedhu kun bakka kana ni jira. Achirratti kilik gootu. Fakkeenyaaf sooftiweeronni asirraa yookiin moosaajii nuti fayyadamnu kan chaarjii keenya baakgiraawundi yookiin immoo dugda duubarraan kan fayyadamantu jiru. Warroottan kana irraa dhaabuun barbaachisaadha yookiin immoo restrict gochuun barbaachisaadha. Asirratti ilaalee fakkeenyaaf asirratti haala kanaan kilik goone baakgiraawundi restrictiin isaadha. Restricted ta'ee jira. Mee kan biraa fakkeenyaaf ni ilaalla. Amma my talking kan jedhu kun baakgiraawundi restrictionii isaadha hojjetaa jira jechuudha. App can use battery in background. Appilikeeshiniin kun dugda duubarraan baatirii fayyadamaa jira jedhaara. Asirratti background restriction isa jedhu irratti yeroo tokko cuqaastu. Then to save battery stop my talking friend from using battery isa jedhu kanarratti restrict kan jedhu ni jira. Asirratti akkasitti restricted gochuu dandeessu jechuudha. Akkasitti ilaaltanii hunda isaayyuu wantoota as keessa jiran appilikeeshinoota as keessa baakgiraawundiin isaanii restrict hin taane akkasitti restrict gochuudhaan bilbilli keenya akka inni baatirii qusachuu danda'u gochuu ni danda'ama jechuudha. Hunduma isaanii akkasitti ilaaltanii restrict gochuun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan inni arfaffaan power saving mode yookiin immoo baatirii saver wanti jedhamu ni jira. Wantoota kanatti fayyadamuudhaan illee bilbilli kan keenya baatirii seef akka godhullee ni dandeenya jechuudha. Isas gubbaa kanarraa iskiriinii keenya akkas gadi harkisnee baatirii seever yookiin immoo baatirii lower power mode kan jedhullee akkaataa bilbilaatiin garaagara jechuudha. Ammas irraa baatirii seever kan jedhu kan kun ni jira. Isarratti yoo akkasitti disable ta'ee jiraate akkasitti active goonaa jechuudha. Yeroo kana keessatti baatirii kan keenya sirnaan qusachuu ni danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Itti aansuudhaan inni ja'affaadha. Viidiyoo garaagaraa daawwachuu hir'isuudha. Viidiyoowwan sa'aatii dheeraa qabanii jiran daawwachuu dhiisuudha. Viidiyoowwan kun baatirii keenya baay'ee fudhatu waan ta'eef
wantoota akkasiillee xiqqeessuudha. Akkasumas geemiiwwan giraafiksii gurguddaa qaban bilbila keenya irratti install goonee taphachuun baatirii hedduu nu jalaa fixuu danda'a waan ta'eef geemiiwwan gurguddaa ta'an giraafiksii baay'ee gurguddaa ta'an qabanillee irraa balleessuun yookiin immoo yeroo itti fayyadamnu yeroo gabaabaa keessatti bichaa fayyadamne dhiisuun barbaachisaadha. Inni torbaffaan itti aansee intarneetii yeroo dheeraadhaaf fayyadamuu dhiisuudha. Kunillee yeroo dheeraadhaaf fakkeenyaaf feesbuukii, yuutuubii fi instaagiraamii warroota kana kan sa'aatii dheeraadhaaf fayyadamna yoo ta'e salphaadhumatti baatirii kan keenya nu jala fixuu danda'a waan ta'eef warroota kanallee sa'aatii itti daangessinee fayyadamuun barbaachisaadha. 8ffaan ifa iskiriinii yookiin immoo biraayitines iskiriinii isa jedhamu hir'isuun gaariidha. Kunillee baatiriin kan keenya akka inni dafee nu jala hin dhumne taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa iskiriinii isaa akkas gadi buustanii biraayitnesiin mallattoon isaanii jira. Akkasitti yoo xiqqeessitan baatirii keessan siniif baay'ee qusachuu danda'a waan ta'eef haala kanaan baatirii keessan iskiriinii isaa xiqqeessuudhaan dafanii akka inni hin dhumnellee furmaata ni ta'a jechuudha. Inni itti aansu inni 9ffaan waamicha bilbilaa yookiin immoo riingitanii sagalee baatiriillee fixuu danda'a jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf ispiikarii sagalee isaa dhumarra keenya fayyadamna yoo ta'e sunillee baatirii hanga ta'e tokko fixuu ni danda'a. Isallee xiqqeessuun barbaachisaadha jechuudha. Sagalee dabaltuu yookiin immoo kan irratti tuquudhaan asitti erga tuqxanii booddee jala kanarratti bakka tuqaa 3 qabu irratti cuqaasuudhaan asirra bakka riingitan kan jedhu kan jira. Dhumarra jira amma asirra haala kanaan akkasitti xiqqeessuudhaan riingitanii isaallee akka inni sagalee ol ka'ee baatiriin jalaa hin fixne taasisaa jechuudha. Itti aansuudhaan inni xumuraadha. 9ffaan furmaata sirriidha ni jedhamu. Warri moobaayilaa oomishan hundi sirriitti kan itti walii galan jiraachuu baatus irra hedduun jara bilbilli yoo baatirii seever yookiin immoo paawar seef moodii irra ta'e gaariidha jedhu. Garuu sababiin isaas innis bilbila keessanillee baatirii isaa akka tursu ni taasisa. Beeksisni garaagaraa illee akka inni hin seenne yookiin immoo nootifikeeshiniin garaagaraa akka hin seenne taasisa. GPS'n, Bluetoothiin, Wi-Fi'n keessanillee ofiin akka tasaa akka inni hin banne ni daangessaa jechuudha. Paawar seeviin kun yookiin immoo baatirii seever moodiin kun jechuudha. Garuu bilbilli keessan yeroo amma dadhabee baatirii fixa yoo ta'e 4G yoo ta'e isin jalaa taanaan wanta armaan olii kana gochuun illee faayidaa hin qabun jedha. Kana waan ta'eef baatirii keessan jijjiirtanii baatirii haaraa bitachuun barbaachisaadha.